Akkam jirtu hordoftoonni toora YouTube kiyyaa akkasuma namoonni channelii kanaaf haaratan jecha har'a sigatti waan gabaabduu tokko isin qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon keenya guyyaa har'aas akka jalqaba irratti arguu yaaltan akkaataatti OKX waaleetii keenya verify gochuu dandeenyu yoo ta'u, maarree nunis egaa viidiyoo keenya guyyaa har'aa kana keessatti akkaataatti OKX waaleetii keenya verify gochuu dandeenyuu fi jalqaba irraa kaasee dhumaatti akka isinitti agarsiisu yommuu ta'u, maarree isinis egaa namoonni channelii kanaaf haaratan subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana immoo namoota fayyadatan yaadaniif share gochuun bira dhaabbadhaanna gara viidiyootti walumaan dabarru. Jalqaba irratti egaa namoonni OKX waaleetii yookaan immoo application isaa hin qabne gara Play Store deemuudhaan OKX wallet jettanii search gootu. Erga search gootanii booda immoo application isaa buufattu jechuudha. Warreen qabdaniif immoo kallattumaan gara OKX application isaa galchu jechuudha. Kanaaf egaa erga Play Store irraatii application isaa erga buufattanii booda akkuma asirratti argitan kana OKX wallet keessanii tuqxanii keesseentu jechuudha. Tuqxanii keesseentanii booda ammoo wallet haaraa gatii banaa irruu fi qonnama tursa jechuudha. So OKX wallet keenya tuqnee keessa galla akkuma asirratti argitan kana optionaa barbaada egaa wanti kuni. So akkuma argitan kana nun amma account kan banaa irruu account haaraa bakka ta'ee fi bakka amma mallattoo xiyyaara kaashin agarsiisu yookaan immoo bakka sign up kanatti kana tuqxanii keessa galtu jechuudha. Bakka sign up mallattoo xiyyaaraan kana kilik gootanii keessa galtu jechuudha. Bakka sign up jettu kana haaraa gatii banaa irruu fi so kilik goonee keessa gallaa jechuudha ishee keessa. So akkuma argitan kana select country or region of residence dha. So nunis kana yoo location keenya yookaan immoo bilbila keenya irraati location keenya oonee goonee irratti ofii masaa Itoophiyaa deemuu fi garuu yoo immoo location keenya ofiitii immoo shee deemnee maal goona location keenya fuunee oonii goonaa jechuudha. So shee oonii goonee booda bakka search booree dhufneetu Itoophiyaa jennee barreessinaa jechuudha. Achirratti search baaritti irratti Itoophiyaa jennee barreessinaa. So isheen dursan immoo lamaan shee fuunee kilik goonee irraa goorannaa. So amma account gatii banaa irruu fi bakka lamaan shee erga irraatti gorannee booda bakka create account jettu kana immoo kilik goonaa jechuudha. So garuu lamaan shee sana fuunee maal gochuu qabna irraatti godhachuu qabna jechuudha. Itoophiyaa sheettuu fi sana gorannee booda create account bakka jettu kana tuqnee keessa galaa jechuudha. Kun sadii agartan kana. So as keessaati immoo email galchaadha. Email keenya immoo isa Google gatii qabnuu fi Google keenya kilik goonee Google keenya keessaa tokko soolanna jechuudha. So akkuma bakka itti mareesni agarsiisaa jiru kanarraati tuqxanii kilik gootu jechuudha. So mallattoo Google sana kilik gootanii keessa galtu. Akkuma asirratti agartan kana Google sattiin OKX wallet keessa banachuu barbaadan tokko isaa filattanii booda isa maafuutanii kilik gootanii keessa galtu. Erga akkas gootanii booda ofiisaa gara xanutti geessaa jechuudha. So tokko ishee keessa filattanii keessa galtanii booda peejii xanutti geessaa. Akkuma asirratti agartan kana gamma authentication fedhe authentication kana immoo akkuma asirratti sirreessaa jiru kanaan sirreessuu dandeessu. Step kan dhufanii erga sirreessanii booda immoo isa okay to jechuudha. So itti aansee maal sin gaafata lakkoofsa bilbilaa sin gaafata jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa yeroo mara fayyadamtan yookaan immoo kan Google keessa faana ittiin banattan ta'uu qaba lakkoofsa bilbilichi. So lakkoofsa bilbilaa sana lakkoofsa 9 jettanii booda itti fuftanii barreessitu next jettanii immoo peejii nuti dabartu jechuudha. So erga peejii nuti dabartanii booda immoo akkuma agartan kana OTP sin erga jechuudha. Yookaan immoo password yoo tokko OKX walletiin karaa miseejii sin erga ishee fuutanii bakka kanarra gashitu jechuudha. Step kana hordofaasin salphuma wanti ittiin miseejitti fuutanii asiin galchitanii booda peejii nuti dabarsaa jechuudha. So amma nuun account keenya emailitiin banaa irraa jechuudha. Akkuma agartan kana amma banamee jira. Amma immoo verify goona gattee fi get verify bakkeettu kana kilik goonaa jechuudha. Amma maal goonee kaan amma bannee kaan jechuudha. Account keenya amma maal gochaa irra verify godhachaa argatee jiru jechuudha. So get verify bakka goonee verify nama bakkeettu kana kilik goona. Ammas next bakkeettu kana fuunee kilik goonee keessa gallaa jechuudha. Isheen next jettu kana kilik goonee keessa gallaa jechuudha. Akkuma agartan kana ulaagaalee sadii barbaada. National ID goona nuun immoo gatitee fi national ID keenya irra kaannee booda next bakkeettu kana kilik goona. Ishee kanas fuunee continue goona. So ishee kana immoo halluu goonee dabarraa jechuudha. Amma next bakkeettu kana kilik goonee peejii fuulatti nuti dabarraa jechuudha. So national ID gatii goonuuf namoonni password deemu password keessanii gochuu dandeessu. Warreen drive license deemu license gochuu dandeessu jechuudha. Nuuni maaliin gochaa irra national ID gatii gochaa irra isheetiin filannee booda kilik goona jechuudha. So warreen password deemu godhachuu barbaadan password rakaatu. Warreen national ID deemu national ID bakkeettu kana kilik gootu. Warreen drive license deemu ishee rakaatanii kilik gootu. Amma nuuni national ID kilik goone next goone keessa galla. Akkuma agartan kana footoo national ID keessanii crop ta'uu qabu, blurry ta'uu qabu. Akkasuma kana aduun rabuun qabu. So start verification bakkeettu kana kilik goone deemnee footoo national ID keenya bakka aduun hin jirretti fuunee barreechinee qulqullina guddaatiin irra keenya jechuudha. So ofii masaa aganni kaasuu teekina akkuma agartan kana kan koo kaasee jira. Ofiisaan peejii ta'uu geessa. So next bakkeettu kana geessee immoo national ID koo karaa dudduuba isaa fuudheeni footoo isaan kaasaa jechuudha. So innis egaa seeraan argamuu qaba. Maqaan isaas barri isaas
So isheesi haganina fidutti akkuma agartan kana irra kaayanii footoon kaasachuudha. So visa gaafa dhaabbatu akkas fida. So next bakkeetu kana kilikiin godha. Akkuma agartan kana ammoo kan qonnaafi so maaskii ministeera godhachuun sirriimin maaskii ni hawwama. Fuulli keessan siin argamu qabada. So yeroo kana dabafatanii booda ammoo bakka seeraan argamu ifti bakka seeraan jiruudhaanii next bakkeetu kana kilik gootu. So akkuma agartan kana fuula keenya keessa galchina jechuudha. Akkatti haganni mallattoo bicaa yookaan immoo haruun gaarii nuuf fidutti. So akkuma agartan kana nuuf fidee jira. So egaa fuula keenya akkas fidee booda ammoo fuula itti nu geessa jechuudha. So akkuma agartan kana daqiiqaa lama nu kenneera jechuudha. Riiviyuu gochaa jira yookaan immoo ilaalaa jira jedhee. So daqiiqaa lama booda rizaaltii sagatii nutti muufi hin eegina jechuudha. So back to home page bakkeettu kana kilik goone duubatti deebina jechuudha. Daqiiqaa lamaaf eegnee booda deebina jechuudha. Manni daqiiqaa lama nu laatee jira. Steeppiin hordofuu qabnu steeppii kanadha. Akkuma jedhame steeppii kana hordofuu qabdu back goone duubatti deebina jechuudha. Amma so gaafa duubatti deebinu ni dirama get now verify bakkeettu sun amma check status jetti. So kana jechuun immoo nu ilaalaa jira jechuudha. So back goone duubatti deebinee keessa galee ilaalu. So daqiiqaa lama akkasii nu laatanii fi akka isheen nuftutti bakka OKX kana seenne bakka tuqaa afurii sana keessa galee amma akkuma agartan under review bakka achirra jira jechuudha. So ganaa nu taachuudha. Hin eeginaa jechuudha. Kan tekstii nu godheetu verify nu godhutti. So akkuma agartan tekstii nu argeera. Tekstii tuqnee keessa gallaa jechuudha. Amma tekstii tuqnee gaafa keessa gallu information tokko nu fida continue bakkeettu kilik goona. So information kana fidee jira. So confirm goona ammasi. Akkuma agartan kana asirratti information kana guutee dhinaa fide. So information kana guunnaa jechuudha. Jalqaba irratti country kan jiru Itoophiyaa dheera. Street address bakkeettu kana qullaadha. City town immoo Addis Ababaadha. So state ni Addis Ababaadha. So ishee kana guutuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti street address bakkeettu sana ilaallu. Taani immoo city town bakkeettu ilaallu. State yookaan immoo province kana ilaallu. Postal isaa ilaallu jechuudha. So city town kana bakka jirtan guutuu jedha. Fakkeenyaaf Naqamtee jedha bakka ta'ee fi Naqamtee deemguudha. Itti aani immoo state yookaan immoo state province bakkeettu kanas fuudheni bakkuma tokko zimma deeman goota burqaayaa deeman guutaa jechuudha. So asitti information keessan badaas gatiin qabu zimma deeman guutaa garuu kan isin dinaa dhufi burqaayaa gatiin guutuu fi burqaayaa deeman guute. Itti aansee immoo isheen lammaffaa sun street address jetti ishee fuudhee maaliin godha Oromiyaan jedha jechuudha. Maaliif amma kanatti waan tantanatti qabdu zimma deema malee gadi waan tokko amma kanatti waan nimini. So ishee Oromiyaa dhee booda isheen dhumaa sun immoo postal code na gaafatti. Postal code immoo hin beektaa yoo ta'e zimma dhaama 00 jettu. So isheetanii booda nakkistatanii peejiitti nuti dabartu jechuudha. Yookaan fuulatti nuti dabartu. Amma gaa review gochaa gatii ta'ee fi amoonatti machuudha. Akkuma agartan kana verify nu godheera haala salphaa ta'een nu godheera jechuudha. So akkana verify gochuu dandeessu jechuudha. Akkuma agartan kana accounting keenya verify nu ta'ee jira. Verify akka ilaalachuuf immoo bakka sarara afurii sana deemtanii yookaan immoo bakka itti mare sana deemtanii kilik gootu. Akkuma agartan accounting jala verify jedhee jira. So amma verify nu ta'ee jira jechuudha. Maarreegaa akka itti verify gochuu dandeessu. Isinis viidiyoon kun namoota fayyadamanii yaaddaniif share godha. Namoonni channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatina. Amma dhumaatti waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.